Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tuuttatan hundi keessanuu kan biyya keessaas kan biyyaan baatanii jirtanis nageenya jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtuu kan nagaa kooti galata waaqayyo obboleewwan koo kan biyyaan baa keessa jirtanii waaqayyo bakka isin jirtanitti bakka isin deemtanitti inni tiksee ta'ee sinaa tiksu maaliif dhugaa waaqayyo jechuudha. baay'ee ulfaataa ta'ee jira. Waaqayyo bichaanii akka ittiin nagaan nu galchuu isatu beeka. Akka ittiin nu galchuu isatu beeka jechuudha. Waaqayyo akka baanitti biyya hambaa keessatti nu hambisne maaliif nama kamiyyuu hin taane hojjetamee jijjiiramuuf hojjetee yoo abbaa manaa qabaatee abbaa manaa isaatti wajjin jijjiirama agarsiisuuf yoo daa'ima qabaatee daa'ima isaa wajjin jijjiirama agarsiisuuf yoo warra qabaate warra isaa jijjiirama agarsiisuuf malee namumti kamiyyuu biyya isaa keessaa ba'ee jireenya biyya ormaa keessatti lubbuu isaa nan dhaba jedheetti miti kan yookiin nan dhibama yookiin lubbuun keenya darba jedheetti miti kan biyyaa ba'u. Dhugaa waaqayyo bichaan kana keessaa nu haa baasu kana keessaa nu haa oolchu jechuudha. Obboleettiin keenya takka Dubaay jirti. Dhugaa baay'ee ulfaataadha rabbi hin qorradamu qalaalii qorraan jiru baay'ee ulfaataadha dhugaa rabbi jechuudha. Maaliif micoon tun akka nama tokkootti kan hojjetadhee biyya kootitti gala jettee biyya ishee keessaa baate malee ani si gaa'in ragaa wanti akkanaan ragaa achitteetti illee ani garuu micoota na hin beekulleedha. Dhalattuu Arsii Asallaatii Aanaa Qarsaa gandishii Muunessa jedhame bakka garaana nyaatte dhugaa maaliif nama biyya kootitti garuu ani ishee hin beeku. Awwal marra har'a ishee arguu kooti jechuudha. Micayyoon tuni dhukkubsatti akka badaa'e viidiyoo ishee meeqoo naaf hojjete neetworkiin asitti iddoon hin jiru kana neetworkiin hin hojjetu garuu isinitti dhageessisuu hin danda'amu. Baay'ee garaana nyaatte dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif micoon tun hojjetadhee jijjiiramee gala jettee biyya isheetii baate malee jaalatteetii miti jechuudha. Dhaggeeffachuu hin dandeechu sagalee ishee wayyoon neeti. Neetworkiin kiyya iddoon hin jiru kanatti baay'ee nu hojjetu irra maraa jira. Micayyoon tuni biyya isheetii baatee illee turtee jirti natti fakkaata xiqqeettee viidiyoo duraatirra seenaan godhaa dhiifama waliin yookiin chaayinaala kee irratti miidhaan fida sila ta'eefan wannu gochuu dide jechuudha. Micayyoon tuni yeroo duraatii fi iddoo hojii jirti natti fakkaate iddoo hojii saniitti ta'uu fi diddee achii ba'uun ooltu achii baatee dallaala ishiit irratti dawwalattee dallaalli ishii kun fudhatee mana iddoo jiru saniin eeggageen booda maallaqa ishiitiif harkaa qabduu fi paaspoortii irraa fudhatee fuudhee karaa irratti gatee amma eegga fuudhee karaa irratti gateen booda dammoo micayyoon tuni oduma karaa irra teechee boochuu ijoollumti biyya keenya ijoollumti Arsii ijoollumti kaa. Ani garuu ijoolleen ishee argan Arsii ta'anii hin beekolee garuu ijoolleen tuni arganiitoo micayyoon tana kunooyi suuraa ishee taambileelii irra nan godha. Micayyoo sana arganii hurufaa fuudhanii ta'ee iddoo hojii seensisanii iddoo hojii eegsiisanii raawwatanii dammoo micayyoon tun amma iddoo hojii sanitti dhukkubsatte natti fakkaate amma dhukkubsattee mana yaala jirti. Dhugaa rabbii mana yaala sanitti ni beektu jireenya biyya hambaa du'aa fi lubbuu keessa jirti micayyoon tun jechuudha. Jechaa jiru kunooti laala haalli isheen itti jirtu jechuudha. Ani garuu isheen beeku dhugaa waaqayyo jechuudha. Garaana nyaatteetuma malee ani suuraa isheetti sarara arguu kooti maquma isheetu iyyuu hin beeku. Micayyoon immoo amma abbaan ishee hin beekamne jechuudha. Eenyu akka taate intala eenyu akka taate garuu Arsii Muunessaatii gandishii micayyoo Arsii Asallaati yaa jedhan malee ani Arsii Asallaa immoo aanaa takka bichaa hin qabu laala akkuma Arsiin Asallaa aanaa baay'ee qabu qarsaan illee fakkeenyaaf qarsaa himanna malee qarsaa bakka takka bichaa miti. Inni lammataa dammoo Muunessa fakkeenyaaf yoo fudhanne ijoollee baay'een ijoollee Muunessa beektu Muunessi bakka takka bichaa Muunessuma san keessayyuu safaratu jira.
safarri namni hin beekne ni jira. Ani beekuu hin dandeenye. Sababa saniifuu obboleettii keenya kanaaf waaqayyo kadhadhaa fi namni beektan immoo yoo jiraattan mucayyoo tana suuraa ishee taambileelii kootirra nan godhadha. Namni beektan yoo jiraattan mucayyoo tana olitti daddabarsaa. Wanni jedhaatoo daddabarsaatoo yaa fira isheetti so'u maaliif abbaa manaatti soo qabaatte obboleecha soo qabaatte obboleetti soo qabaatte nama tokko yoo qabaatte tasa arguu danda'u suuraa ishee kana yoo argitanii taambileelii kootirratti yoo argitan dhiifama waliin shorshooti illee gootanii mucayyoo tana feesbuukii warroonni feesbuukii jajjabaa qabdan feesbuukii keessan jalatti sheer godhaatoo. Mucayyoo tana warra isheettaa barbaannu mucayyoonni ijoolleen immoo goddanyoonni bira jirtu suni abbaan ishii eenyu jedhama minaamina jedhanii gaafanna ani hin beeku. Mucayyoo nama kana amma asirratti haasoftu maqaan ishee Almaazii jedhamti. Garuu namni amma fakkeenyaaf maqaan koo Soosirnaadha. Soosirnaa ta'eedhaaf namni nan beeku jechuudha. Namni maqaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Ani mastuu ta'eedhaaf mastuu ta'uu koo namni nan beeku jechuudha. Amma namoonni baay'een ani Soosirnaadhaan na beeku malee mastuun maqaa kootii miti jechuudha. Maaliif maqaa chaanaala kootiitti malee maqaa kootii miti. Kana illee yeroo baay'ee maqaa jijjiiramaa baannannee namni nun beeku ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf ijoollee hiriyoota kootii ijoollee karaa chaanaaliitiin nan beekne mastuu odoo jettanii gaafatanii mastuu homtuu hin beeku jechuudha. Garuu Soosirnaa weetan nama baay'een na beeka jechuudha. Bakka kanatti sookin micoomtu maqaa ishee jijjiirratteetu dhufuu dandeetti ta'a. Ani maqaa isheetti sin beeku fuula isheetti illee har'aan garuu garaa na nyaatte. Anis akkuma ishee biyya ormaa keessa jira. Anis akkuma ishee wanna ta'uun beeku garuu maaliif namni biyya hambaa keessa jiru wanna ta'uun beekan jechuudha. Sababa saniifuu obboleewwan koo yoo viidiyoon kun hunda keessan biraas dhaqqabe laayikii godhaa'ee sheerii godhaa'ee sheerii keessan jalatti namoonni ishii beekan tokko yookiin namni ishii tokko yuutuuba fayyadama ta'a arguu danda'a. Laayikii keessanii nama bira dhaquu danda'a. Laayikii godhaa'ee sheerii godhaa dhiifama waliin maaliif anuma boonaaf hin qabu biyyoon irratti naaf baay'ate garuu obboleettii keenya kana maatii ishee yaasonnuu fi siniin jechuu jaaladha. Inni lammataa dammoo obboleewwan koo kan biyya hambaa keessa jirtan ittuu dhugaa ijoollee haarawaa biyya arabaa dhuftan ittuu nama waan ofeelle ta'u dhaga'uu keessanii lafa sagalee kana guyyaa tokko takka eegga mana madaamii seentanii eegga Itoophiyaadha dhuftanii mana madaamii seentanii mana madaamii oduu diimaan gurraacha ta'e gadi lakkisina. Maaliif yeroo biyyaa dhuftu ati seeranillee dhufi dallaalanis dhufi manuma dura dhufte san keessa hoo jiraatte oduu achi teechee iyyattee illee yookiin mootummaatu si dhaga'uu si beekuu danda'a. Garuu yeroo baatee ala jirtu yeroo baatee iddoo dura jirtu sanii baatee mana biraa qayyartee fakkeenyumaaf mee fakkeenya koo fudhadha. Nama mana jara kanaa yeroo dhufu jara kana na fidate Itoophiyauma yeroo dhufu gaafa na si ba'ee mana nama biraatti galee jedhee jarri kun mirga narraan qaban maaliif iddoo jijjiirradhee jira. Ani paaspoortii illee qabadhee osoo hin deeme oomaa jarri kun eegan guyyaa gaafa karra koo luka koo tarkaanfadhee gabbeetti maftii nama narraan qaban. Sababa sanii kun obboleewwan koo warroonni ala keessa illee hojjechaa jirtan waaqayyo bakka jirtan sinaa tiksu waaqayyo sin wajjin haa ta'u. Obboleewwan keenya kuuwwan immoo hin ba'inaa mana madaamti hin ba'inaa mana koontiraatati yoo baatan wantoota akkanaatitu sinirra ga'a. Har'a mucayyoon tun nama cinaa dhaabbatu dhabdee akkanatti dubbanuma aandi jettee dura dhufte san jiraatte madaamumti ishii sunuyyuu biiroo irratti dawwaltee koota narraa fuudhaa mucayyoon tun irratti dhibamtee jirti jechuu dandeessi. Har'a immoo ishiin bira hin jirtu ishiin achi hin jirtu kan namni ishii beeku hin jirudha. Haadha paaspoortiin ishii sunuu jalaan badu. Har'a dafqi ishii maallaqni ishii sunuyyuu hin badu jechuudha. Obboleewwan keettoo hadara. Yoo gamtee taate jette biyya keessanitti galaa biyya abbaa keessanitti dhugaa rabbi jechuudha. Birrii oomaa bu'aa hin qabu hundi keenya biyya abbaa keessa jira. Gamtee yoo taate jettan wanti barbaade sinitti hafu yaasanillee dhaantu madaamii keessan biyya koo nagalchi jedhaanii malee biirootti na deebisin jedhinaani. Maaliif warri biiroo dhugaa rabbi warri biiroo sin nyaatu. Ani garuu biiroo illee taa'ee hin beeku dhugaa
eeggan biyya kootii ba'ee ani biyya arabaa jedhee dhufe ani mana kana keessa lufti koo gadi nan baana jechuudha. Sababa saniifuu garuu rakkina namaa akkanumatti garaana nyaatanii kan argee jechuudha. Maaliif takkitti yoo baane wanta baay'ee rakkina baay'ee nurra ga'a. Sababa saniifuu adaraa keechan obboleewwan koo hin ba'ina bakka jirtanii kooddoo kontiraataa keechan gallakkistanii odoo diimaan gurraacha ta'e hin ba'ina isiniin jira. Yoon dogongorallee qabaadhe dogongora koorra naa darbaa maaliif an obboleettiin kun garaa na nyaatati malee nama biraa xuquu fi mati fakkeenyaaf ijoollee ala jirtu ijoollee kontiraata keessa jirtu xuquu fi mati garuu ijoolleen yoo baatan rakkina akkanaati isinirra ga'a. Yoo alatti baatanii kan hojjettan ta'e hojiin barnaa horiin qabu bakka hundattuu iyyuu garuu yeroo ala baatan rakkinoonni akkanaa isinirra ga'a. Gaafa rakkinni akkanaa isinirra gahe bakka seentan yeroo dhabdan agama ganamatti dhaga'amu ilaalaa ijoollee tokko. Sababa saniifuu hin ba'inaa mana kontiraataa gallakkistanii odoo diimaan gurraacha ta'e ni kishettanii hin ba'ina. Gamtee yoo taate Itoophiyaa galaa jechuudha bakka. Maaliif idaan qabdan malabbaashii birrii ni dhuftus ni baddisi. Sababa saniifuu akkasii isiniin jechuu jaaladha. Bakka jirtanitti waaqayyo sin wajjinaa ta'u obboleettii keenya kana tsalootii godhaa fi waaqayyo kadhadhaa fi amantii kamiin waan ta'an ani ortodoksiidha, ani musliimaa, ani beentedha, ani uraageedha, ani maalidha hin jedhu waan tokkicha waaqayyo kadhadhaa fi tsalootii godhaa fi dhugaa rabbi tsalootii godhaa fi obboleewwan hundi keessan bakka jirtanitti tsalootii godhaa fi waaqayyo ishee amaaru jedhaatu. Waaqayyo kadhadhaa fi nus akka amantii keenyatti ni kadhanna siniin jechuu jaaladha. Bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'aa obboleettii keenyallee kan har'a du'aa fi lubbuu keessa jirtu kana arseeman nuuf amaartu waaqayyo nuuf amaaru. Waaqayyo keenya kan uume kan nuuf axxaree lafa kan uume ishii nuuf amaaru. Bakka jirtutti ishee fayyaa nagaa nuuf haa taatu nuumaa gochuuf hin dandeenyu. Inni waaqayyo fayyaa nagaa ishee bichaa ishee dhafaa kennu haati keenya arseeman zambaabaa isheetiin ishee haa dabaabbastuuf fayyaa nagaa ishee dhafaa kennitu. Abbaan keenya madaalalamin abbaan keenya Gabrieliin akka obboleettii keenya nan hojjedha jettee biyya isheetii baatee biyya hambaa keessatti har'a dhukkubsattee mana yaalaa keessa jirte inni akkuma ijoollee isaa sadeen abidda keessaa baate sanitti obboleettii keenya kanallee maaree biyya isheetitti haadha isheetitti abbaa isheetitti nagaa fayyaadhaan biyya isheetti ishee haa galchu. Nuumaa gochuuf hin dandeenyu waaqayyo malee nu wanna takka gochuuf hin dandeenyu. Abbaan keenya Yesuus Kiristoos inni ishee haa dabaabbasu inni ishee wajjin haa ta'u inni akkuma nuuf jedhee du'ee du'aa ka'e inni akkuma nuuf jedhee saqqalamee waa meeqa ta'e inni bichaan ishee haa nuuf maaru. Obboleettii keenyallee waaqayyo ishee wajjin haa ta'u. Mucoon tuni har'a kirrii hidhattee jirti ortodoksiidha. Waaqayyo ishee wajjin haa ta'u kirrii morma isheetirra jiru sun ishee dababbasee ishee nuuf amaaru siniin jechuu jaaladha obboleewwan koo. Akkasumas haasaa isinitti baay'isee jira dhiifama manaa godhaa'e yoon haasaa kootirratti balleechaa qabaadhe yoon haasaa kootirratti sin tuqee jiraadhe dhiifama manaa godhaa'e ana garaana nyaattetu mana haasa'ee siniin jechuu jaaladha. Akka viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja. Garuu obboleewwan koo viidiyoo kan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Namoota baay'ee bira ga'a namni ishee beeku jiraachuu danda'a ta'a. Akkasii isiniin jedha turtii gaarii baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja. Nagaan naa tura.